Ashama harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga radeebiidhaan gara chaanala kiyyaa rufta waraana jalqabaa ruftan abduun jedhama abduu moobaayilaa biyya sabskiraayib godhaa maatii keenatti dabalamaan isiniin jedha. Taarikuu gaangistaa gishtaagina artistii torbaan takka dura jechuudha. Araarri haa bu'u lolli hin barbaachisu dhiiyaan akkamitti dhiigarratti sirbaa jedhee uffata gurraacha uffatee dhufee haala saniin miidiyaa kana guutuu ho'isee ture jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti kan namni haala kanaanii waa'ee lola kanaa irratti ifaa bilisatti madaraka akka inni irratti dubbatee kana irratti namni dubbate inumaayyuu hin jiru jechuudha. Bifa aktiivistummaatiin namni gartee gaazexeessaa fuula dura taa'ee haala adda addaa waan adda addaa jechuu danda'a. Lolli furmaata hin fidu waan akkasii jechuu danda'a. Madaraka akka inni irratti dubbatee kuni kan jalqabaati jechuudha. Gurbaan gaafa san namoonni hedduu dinqisiifatan sadarkaa addunyaatitti ijoo miidiyaadhaa ta'ee ture, ijoo dubbiidhaa ta'ee ture jechuudha. Edaa akkuma isin agartanii boo'icharra ture jechuudha. Boo'ichaanii dhiifama gaafachaati ture jechuudha. Wanni kun amman tanallee namni waa karaa lamatti ilaaluutti jira. Inni kaanii yookiin ammoo waan kana dhugumaan itti gaabbeeti yookiin ammoo dhugumaan itti gaabbee dhiifama gaafataa jira. Inni kan ammoo dirqisiisanii kan jedhullee ni jira. Wanna kana maal seetan wanni eeggamullee kanuma homa lama ture. Taarikuu irraa wanni eeggamu homa lama ture. Taarikuun gaafa san wanti inni godhe kun jechuudha gurbaan kuni waan laafaa isinitti hin fakkaatin. Wanni taarikuun gaafa san godhe nama lubbuu fi jechuun nama lubbuu fi qilirraa itti utaalee jechuun ni danda'ama. Sanuu yeroo gartee kumaandoo poostiin labsamee labsii muddamaa labsamee biyyattiin labsii muddamaa jala jirtu lola kanaa wal qabatee sadarkaa addunyaatitti maaltu tahama ministeerri Abiy Ahmad hin baqataa hin taa'a Addis Ababaa keessatti lola godhuu deema. Sadarkaa addunyaatitti miidiyaadhaan addunyaatiif ijoo dubbii ta'e CNN, Reutersiidhaaf BBCdhaaf miidiyaa addunyaa guutuudhaaf ijoo kan ta'edha jechuudha. Yeroo san keessatti yeroo gartee lubbuun gaggaba jirtu gartee bineensi miilaa cabee yoo cabee fiiguu dadhabee karaa gubbaatti kufee waan afaan isaa seenee afaanii gadiin dhiisu akka jedhamu san keessa jiramaadha jechuudha. Hatta sirni kun gaafuma duraarraa ni yaadattu yoo ta'e waan inni TPLF irraa itti addaan maal inni akkaataa gaafa dargisan as fiduudhaani akka namni dursee na sodaatu godhiidha. Wanni isaan ittiin beekamanii warri bilisiginnaa kun fakkeenyaaf nama dubbatu mataadhaa faayidaadhaan bitaa akka san dide ammoo mataadhaa waan gootan godhaa milkeessa miidhagaa madura gaafa gartee Ameerikaa bahu kan dubbate keessaa waan gootan godhaadha maal gootanii hiitanii bootaan qabda waan gootan godhaadhaan kan inni beekamu poolisaaf milishaadhaaf aangoon kennamte jechuudha. Bara gaafa dura gaafa protestii Oromoodhaa gaafa TPLF sani warri mootummaa naannoo Oromiyaadha yeroo fakkeenyaaf hiriirri bahu poolisii fi humni addaa humni bittinneessa Oromiyaadha kun jechuudha. Haga tokko uleedhaan adda facaasuudhaaf waan akkasiisan yaalaniiti yeroo humna isaaniiti ol ta'e warra federaalaati yaammatan malee ofii isaaniiti beek ijoollee hedduun ajjeesanii. Namni ijoollee hedduu binaan fixe warra federaalaati. Gaafa protestii san jechuudha gaafa gartee hiriira qeerroodhaa kan wayyaanee ittiin cabdeessan jechuudha. Maaliifi Angoo namni gaafa duraa sanii milishaa fi poolisaa miti lubbuu namaa ajjeesuun akka haga tokko qaalii ture. Hin ajjeeftu wayyaaneen jechuu fi miti akka ammaa kanaa miti jechuudha. Amman tana bar milishaa gandaatiif bulchaa aanaatiif nama hundaaf aangoon kenname akka goota waan gootan godhaanii lubbuu namaa baay'ee tokko rakkisha ture jechuudha. Duuba warra akkasiisan keessa dabramee sirnuma gartee gaafuma nagayaatu akkas ta'e san keessa dabramee yeroo ammoo lubbuun kokee geette kumaandoo poostiin labsame kana keessatti gurbaan kun ol bahee dubbate jechuudha. Ofirra lubbuu ofirra bahee haa dubbatu jinniin afaan haa keettu rabbummaan isaa haa dubbisu dubbate inni akka dubbateettuu dubbatu jechuudha. Waan fedheef haa dubbatu. Eega inni dubbate booda carraan inni qabu carrama lama jechuudha. Carraan inni qabu yookiin ajjeefamu yookiin hidhamu yookiin ammoo takalee tana jechuudha. Jechuun amma boodallee waan ta'uun beeynu. Amma boodallee waa hedduutti daldaluu danda'anii irraa beeynu. Garuu rabbi nagaa isaa haa godhu jechuudha. Rabbi lubbuu isaa haa eegu. Amma walumaa galatti gurbaa kanarraa dubbiin isin qabattan maal innidha? Namni hedduun amma fakkeenyaaf kan itti qoosu faan arge taarikuun gaafa dura akkas jedhee amma ammoo gabbahee dhiifama gaafate nama itti kolfu faan arge. Dhugaa rabbii na amani anaafi sillee yoo taate eenyuun akkanuma jechuudha. Abbaa barbaade yoo ta'e bakka lubbuu sanatti bakka akkanaa kanatti jechuudha kanuma yookiin isa kanaa iyyuu geettu ta'a jechuudha. Gurbaan kun torbaan takkaa kana eessa ture beekta nama maal harka ture fakkeenyaaf waan isin ajaa'ibsiisu asirratti gurbaan kun tanumaanuu narraa guutamtii sheenaa guddaa qaba. Irra deddeebi'ee ol ka'ee boohee gattaa'ee boohee
haala akkasii san irra deddeebi'eeti dhiifama kan inni gaafate jechuudha. Dhiifama kanumaanuu irraa dhumtii kan jedhudha. Torbaan takka gurbaan kun maal keessa ture kan jedhamu. Fakkeenyaaf as keessatti sodaadhaan akka guutame haasawuma kanarratti fuulli isaa akka jiru laala. Sodaadhaan guutame haala akkamii keessa akka inni jiru fuulli isaatis ni hima. Haasoon isaatis illee ni hima. Ani bosona maalii seenuu deema akka rakkinni narra hin geennee fi qaama mootummaattu na eegaa ture. Mee qaama mootummaattu akka wanni biraa amma beektani waan kana asirratti kan uummataa godhuu barbaadan amma asirraayyuu namni waa hubataa jechuudha. Qaamni mootummaa akka rakkinni narra hin geenneef na eegaa ture. Osoo rakkinni wahiillee dhufee amma uummataa beeke ammas keessaa waan isin hubachuu qabdan fuula duraaf illee maal akka taa'amu hin beekamu. Walumaa galatti gurbaan kun torbaan kana keessa maal keessa akka ture. Eessa akka ture maal akka isa dhagaame namni isa beeku tokko illee hin jiru jechuudha. Namni boo'ichuma kalee inni gabbahee boo'isanii fi jechuma gaafa duraa jedhe isaan dhiifama gaafate boo'ee dhiifama gaafate miidira gabbahee boo'aa jira. Yaa jara keenya yoo nama xiiqoytu dhugarasi xiiqoytu tan akka artisti Haacaaluu Hundeessaa san taate malee abbaa barbaade naafis illee yoo taate akkanumaa jechuudha. Bar lubbuu fi waan tokko fakkeenyaaf ati bakka agartee lubbuun sitti dhufte agarte bar bakka akkanaa kanatti bakka lubbuun sitti dhufte kanatti yoo gartee waan amantiitti si kafarsiisu hin ta'in hatta amantiillee lubbuu kee oolfachuudhaaf si hayyamti jechuun soobdee lubbuu kee oolfachuudhaaf si hayyamti waan amantiirraa si jallisu yoo hin ta'in jechuudha. Waan miidhaa amantii keetirra si geessisu yoo hin ta'in bakka lubbuutitti lubbuu kee oolfachuudhaa fi amantiin si hayyamti jechuudha. Duuba namni kun torbaan takka eessa ture torbaan takka kana keessa maaltu irra gahamaa ture namni beeku hin jiru jechuudha. Warri itti kofaltan warri tarii waan kana akka laafatti ilaaltanii dhugaa dubbachuu fi gurbaa kana lubbuun isaa har'a eeguunu lubbuun isaa jiraatee har'a eeguunu waan guddaa jedheeti yaadaan kan fuula duraa kan rabbitu beeka. Haga har'aa kana eeguun miidiyaa irratti as bahuunu waa hedduu wanni asirratti dubbatee hiriyyoonni kiyya guutuun irraa baqatanii namni duraan wal beeynu hatta warri miidiyaalee itti bilbilaanii na jalaa na sodaatanii irraa baqatanii isin galatooma warri na yaamtan jedheeti warra gartee miidiyaadha kan EBC dha warra amma dhiyeesse kana jechuudha. Galatoonfate jechuudha. Haasoonni isaa kun walumaa galatti sodaadhaan guutame ammantana maal ammantanayyuu maal keessa akka jiru mul'isa jechuudha. Wanti inni asirratti dubbate kana haala akkaataa inni itti dhiyeesse kana isin ilaaltan jechuudha. Kanaafuu waan inni godhe kana waan laafaa isinitti hin fakkaatin kan irraa qabatamu maal inni kanuma gaafa duraa sani fedhu inni waan fedheef haa jedhu fedhu inni waan dogongoreetu haa jedhu fedhu gartee itti yaadeellee haa jedhu waan barbaadeef hoo jedhe arguu ta'e san guyyaa tokko akkanumatti qabadha yoo rabbi lubbuu isaa kaa'e yoo lubbuun isaa jiraatte jechuudha. Gurbaan kun gaafa duraa san maaliif jedhee fi gaafa boodaa kana maaliif jedhee torbaan takka san keessa maal keessa ture haala waan isarra gaheef dhugaan takka gaaf tokko gadi baati yoo rabbi lubbuu isaa kaa'e. Yoo lubbuun isaa jiraatteedha ammas irraan beeynu. Kanaafuu wanti inni godhe waan seenaa irratti galmaahuudha. Omaa kana an akka kiyyatti akka nama dhuunfaa tokkotti nan ajaa'ibsiisu. Anaafis illee yoo taate kanuma tapha isinitti hin fakkaatin keessattuu yeroo kana keessa yeroo kaaniyyuu namni kana jedhu jiru. Madaraka akkanaa kanarratti miti aktiivistoonni mana isaanii taa'anii gaazexeessota waliin yookiin ammoo gaazexeessonni gaafatanii haasaniyyuu uf eeggannoodhaan haasayu uf eeggannoodhaan muraasa Finfinnee keessa aktiivistoonni fakkeenyaaf warra habashoota ni jiran tokko amma nam tokko kabaan kan addaan hin beekne yookiin amaara walitti qabee amaara akkasii jedhu jiraami akkasii miti. Aktiivistoonni amaaraa ciccimoon jechuudha ni jiran Finfinnee keessa taa'anii warri gartee lola kana qeeqan ni jiran uf eeggannoodhaan garuu aktiivistoonni beekamoon sunniinu isaa saba xiqqaa kana keessaa bahee miti warrummaan isaan keessaa bahee kan amaaraa kan gartee beekamtii guddaa qabu kan hawaasni hedduun isa jaalatu iyyuu hedduu kan qeeqan jechuudha Finfinnee kana taa'anii warri sun iyyuu uf eeggannoodhaan akka isaa kanatti inni waan sila daqiiqaa sila ittiin sirbu sanii oli wanti inni haasa'e jechoonni inni jedhallee jecha ajaa'ibsiisoo ture itti qophaa'eetii dhufe ni beeke gaafa sayyoo isin agartan gaafa huccuu gurraacha uffatee dhufe arramma uffata diimaa uffateetii dhufe jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuu fi taarikuun ammallee akka kiyyatti nama nagee labsa jedheetiin fudhaan gaafa tokko immoo dhugaan takka gadi baati maaliif akka jedhe ta gaafa duraatii fi ta'arraa inni boo'isan illee torbaan takka gaafa san torbana fakkaata gaafa san Noovembar torbana fakkaata torbaan jechuudha. Torbaan kana eessa jira kan jedhu rabbii fi isa qofatu wal beekaa jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuu fi gurbaan kun seenaa irratti numa galmaa'aa ammallee maqaan isaa gaafa tokko maaliif akka jedhamee fi maal akka ta'e illee dhugaan adduma baati jechuudha.
Kakana caala irratti wareegamuudhaaf ammoo onnee guutuudhaan irratti wareegamee waan san dhugaadha jedhee irratti jechuu danda'u kan akka artistii Haacaaluu Hundeessaa san jechuudha. Namni akka artistii Haacaaluu Hundeessaa ammoo muraasa nama keessatti namatu dhalata bara nama keessatti namatu dhalata nama akka artistii Haacaaluu Hundeessaa beekaa keessatti beekatu dhalata kan akka Joohar Muhammad goota keessatti gootatu dhalata kan akka Maroodha jechuudha. Nama kana hundi keessa namatu jira. Beekaa keessa beekatu jira. Qaroo keessa qarootu jira jechuudha. Kanaafuu jeeyina keessa illee akkasuma jeeyinatu jira jechuudha. Kan akka artistii Haacaaluu Hundeessaa san barbaadde Oromoo keessa ni argita har'an tana ni jabaata jechuudha. Beekaan hedduu qabna. Kan akka Joowar kana ni argita hin argitu jechuudha. Kanaafuu gurbaa kanaan ammayyuu ijuma gaafa duraa sanii ilaalaa jechuudha. Carraan isa raga'e kun yoo sirra gahee carraa kana iyyuu tarii hin argattu. Gurbaan haganuma sa'aatii yummaa kana tureetiin jechuudha. Hagana haasa'u isaatu carroomina jedheetiin yaadaan. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan tura. Audio Jungle.